Lati miti mosun. Kun amma si beera. Tole galatoom. Lati. Yes. Yes. Maayinni maal taate? Ija kudratti moo Lati? Maal taate maalin balleesse? Nama akkasiin fakkaatu ciraamshi nama akkasiin fakkaatu Lati. Shoo jagnaa ko kun anis akkasiin barbaade na milkaayiras. Koofni irra baqa. Iyyeeno yoona kana kam wal godhaarta. Amma dhaqee akka wal godhan ilaalame. Ishi baqa naa bilbil. Siin bilbila. Wanta gochaa turte argaan turre moo? Ija ishee keessaa na fufaa ture. Dhugaa ija ishee keessaa fufaa turte ija kudratti moo? Maal taate ishee? Maal ta'a yoo si hubatte immoo? Maal na hubatte natti balleesse mucattiin jirti amma waameen ishee biratti haasofsiisa malee sirriin ta'u. Mucaa eenyudha? Namni jira ture mooch? Nagarreeni. Nam tokko iyyuu hin jiru. Deemee na haasofsiisa malee isheen akkasitti natti aarteetti. Eessa dhatte kun? Maaki! Maal obboleessi kee garuu anarratti akkas godha? Obboleetti qaba miti maqaaf. Maaliin beekaree ani sus faan argeetti miti akkuma dingataa agarreeni. Isa iyyuu ishee keessan affanaan jedha. Akkas jedhe moo dhungachaa ture natti fakkaata naan garuu dhungachaa ture ho'iidha. Waan dhungachaa ture natti fakkaate. Dhuguma ta'uu danda'a. Yoona kana dhungachaa tures ta'uu danda'a. Qo'i intala akka keen obboleessa koo filadha. Carraa kanaan tuuti gargar baate iyyuu gammachuu isaan danda'u. Obboleetti rabbii fedhi jaalalleen koo waan biraatti qabatteeti kottuu naaf hubachiisiin. Maaltu nagasheere? Rabbii fedhi maal taateeti naaf hubachiisi kottuuti si gargaaraan olee miti akka kootti. Jechuun durba baay'eetu jiraan koo maaltu si rakkisee durboota biraan ilaaltu? Biyya durba guutee miti warra kaan ilaallatu? Durba guute jettaa si gargaaree miti kottuutti naaf himin sin jechaa jira. Jarjaraan jira. Maal jarjarta kottuutti naaf himin sin jechaa jira. Eessatti na beekta maaltu nagashee naannarraa deemu maal ta'ee? Ai ammayyuu dhiifama naaf hin goone guyyaan tokko si malee dhugaa baay'ee halkan dheeraa natti ta'e. Ishiin gaddaan jirtu moo maaliif bilbiltee halkan kee wajjin dabarsine? Atammayyuu achi jirtaayi ishee wajjin waayyuu hin qabnu karaa irratti narge jedhee sitti maan jira miti maal taayuu na hubatte. Maaliin si hubadha Lati osoo dhaabattee hammattee otoo ija keessa wallaaltanii sin argee maaliin si hubadha yoon si rakkisuu dhaabadhe karaa kurraa ture. Obboleetti takka gadda Lati wajjin sin dhaabattanii sin argeera jedhu. Maaltu si gashee siin waa'ee jaalallee koo? Jaalallee? Jaalallee koo maaf karaarraa qabdee waa'ee jaalallee koo na gaafattaati? Jaalallee Latii faana moo amantaa taniittu? Karaarra dhaabbadhee waa'ee jaalallee koo nama hundumaaf waan ibsaa deemsitti fakkaatai hojiin dhabne hoo isa iyyuu ishee keessaan baaseenaan jedhanaan Latii siin godhu taanaani. Hello sifoo maaloo dhiisime maakiin karaatti natti dhuftee sayyuu ati Latiif maal dhanaan jettu? Jaalallee saadhan jedheen ka dhiiga isheen danfisee lammaffaa wanta isheen bukkee dhaabbattu natti hin fakkaatu. Yes Maaki. Hello Maaki ko. Hello Lati. Oko. Ifama sii godheera. Dhugaa. Silumayyuu sitti meera amannoon hubachuu diddee malee. Ifama sii godheera. Boroo lagarru? Wal agarra rakkina hin qabu. Haa ta'u. Akkuma mudiitti qabatte anis mudiitti qabadhu taanaan. Yes. Uffee ka galata kee yaa Waaqayyo. Moodeelistii keenya ammayyuu mittan jilbatti kufeessi kadhadhaan. Tur karaa korraatti dhimma rifachiisaaf hin deemaa jira. Maal iddoo ati deemtu sana soo beekaa namatti bira deemtu hin beeku seete Latiima bira deemaa jirta miti anuma siin wayya lakkii. Utoon tolii jedhii si faana jiraadha dheeratee naa wayya ture. Nama jaalallee waggaa meeqatu qabu naannadhu si na faana jiraa turre utoon si wajjin ta'eeratee naa wayya ture. Maal Latiin moo Latiin sirratti jaalallee moo isa kanallee namaan waan Latiin akka inni baay'ee si jaallatu qofan beeka. Aniyyuu akkasuma ichaan ture ija kodhaan hin arge garuu.
Garuu waan kanatti yaadi waan argan hunda amanuun sirrii miti. Taatee naannoo sanatti raawwatame adda baasuun gaarii. Sirriitti yaadeera. Akkuma inni akka nama na jaallatu natti siqee na miidhee utuma isa jaalladhu gatii hojii isaa jireenya isa seeyooliin ittiin godhu taanaan. Tu ani maakii miti. Maal araaramne amma kottu bala garaa jennaan safara isaanii dhaqaa jira. Maal hojii marka kooni dhabeeniin oolan maal biraan darbu ija ishee keessa waan barbaade yoo boonu mucatti hoo. Lakki maal taate murtoo kanarra maaliif ariifattee geesse? Suraachati moo? Mana bira na dabarsitee? Yaada keedha. Sin dhabasee baay'ee sodaadheen ture. Akka kanatti daftee noobatta sin seene. Maaliif keessa deddeebitaa latii koo? Nama naamma kana si hubanne sitti fakkaadhaa? Baay'een si hubadhaan balleessaa koodhaan mootii si hubachuun qaban ture. Ati mee sababa garraamummaa koo sababa nama deggeruu fedhe jaalallee koo dhabeen oolaa galata kee yaa Waaqayyo. Gatii garraamummaa kee Waaqa biraa argattati. Hojii gaariidhaatti fufi. Jedhi nan gala. Jedhi bareedduu koo. Ciao. Maanoo sitti mee raamsilumayyuu araaramnee ba'a. Takkaa bilbila kee cufimee si barbaadeen ture. Geggeesseen turmee siin bilbila. Maakii biraa dhufta miti. Eeyyen maal si gashee? Dhiifama olii gootanii dhuftanii. Dhiifama yeroo jettu nan galleem. Fuula kee kana jijjiiritti na dhaggeeffadhu. Maakiin garaa ishee irraa sitti hin araaramne waantan beeku waan hin qabuuf tasgabbii na dhaggeeffadhu. Elaame. Maakiin maal? Namni araaramee matakka wajjin turuu hin danda'u. Ati moo maal naan jechuuf akka ishee jaallattu waan wallaalisitti fakkaate. Adda nama baasuuf maaliif akkas ta'a namni bara kanaa sun dheengadda akkas taati turmee karaa koora. Namni garuu otoo miidhamii wanta baruu qabu miidhamee maaliif baruu filata? Maal jirufti? Latii barbaadeen ture. Jaalallee isaa jaallatteettaa miti? Maakii jaallatteettaa? Latii irraa maal fuutanii gargar baaseeranii carraa kanatti fayyadamtee jedhaan jaallattu? Si tokkas godhee? Eeyyee ka. Akkamittiin obboleettii isaa taateetoo jirtu akkas gootaati? Obboleessa koof kan ta'u nama ishee caaludha jedhee gatii nama neefka. Kan obboleessa keef hin taane immoo anaaf akka taatu maaliif barbaaddere? Isa dhiisuu dandeessaati sanni mirga kee. Akkamittiin akkas gootaati latiin jaalallee koodha maakiin jedhe hamma kana faana jiraatee baay'ee ishee jaallata. Ati maaliif gidduu galuun barbaachisa? Hin taatuufi nama taatuufi an obboleessa koof nama taatu jechuudha qopheesseera. Isheen immoo hin taatu kanaafan gargar baasa. Isa caalaa jaalallee isaa beektaa miti. Argeera akka isheen hin taaneef na dhiisime. Galatoon. Maal lateessatti nageessitaa? Na gadhiisi. Asuma kana dhaabbadhuuti waan hunda isaa dhaggeeffadhu. Har'a akkati dhugaa kana bartee galtu naan amana. Asuma turi. Qumaaraan keessan nyaatameera. Argitanii warri nama gidduu deemtanii dubbii odeessitan galgalli keessaniin bareedu. Mo'amtan. Amma atis immoo haloo kee dhiisitii latii kee bira deemi. Tole galatoon. Ati immoo yoo dandeesse shira xaxuu dhiisi. Kan obboleessi kee isheen jaalallee koodha jedhee filate gidduu galtee hin xaxiin. Boris atis eenyutti akka baatuun beektu waan ta'eef. Dhugaan jaalalaa immoo namatti murteessa. Yaada kee jijjiiri.